Yesuusin duwwaa malee nama tokkoyyuu hin agarre. Nama kan biraan arginaa Yesuusin argaa. Sagalee Waaqayyoo keessaatii gaafa dubbisu akkas jedhee dubbisa. Maatiyoosin boqonnaa 17 lakkoofsa 8 qaamnee yoo dubbifne akkas jedha. Bartootiin sagalicha dhaga'anii adda isaaniitiin gombifamanii guddaas hin sodaatan. Yesuus garuu isaanitti dhiyaate harkaan isaan qabe. Kaa hin sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommuu wal ilaalan Yesuusin duwwaa argan malee nama tokkoyyuu hin argine jedhe. Nama Yesuusin argumoo nama argutu caala. Naa deebisaa. Hin arguun barbaaddu. Yesuusin duwwaa keessatti haa mul'atu. Yesuusin duwwaa malee waan tokko nagarre. As ilaalanii nagarre. Achi ilaalanii nagarre. Warqee nagarre. Birrii nagarre. Waan biraa nagarre. Eewun argan. Yesuusin argan. Yesuusin harkin jiraata. Waan jedhuun dubbachuu barbaada. Garaagarummaa warra Yesuusin arganiif warra Yesuusin hin argine gidduu jiru. Waan tokko nama laaluu dandeenye. Warri Yesuusin argan maal fakkaatu? Warri Yesuusin hin argine immoo maal fakkaatu? Namni waa baay'ee arga. Waan tokko waan lama duwwaa arga miti. Yesuus Kiristoos boqonnaa 17 kanarratti bartoota warra garaasa ciibsan fudhatee gara gaaraa tolbe. Dhaqee achitti kadhachuu jalqaba. Utuu kadhachaa jiru sagalee waaqarraa dhufee dhaga'ame. Sagalee waan dhaga'aniif sodaatan. Sagalee maal jedhu dhaga'an? Kunoo isa dhagaa, kun ilma kooti kan jedhutu dhaga'ame. Yeroo sana Phexros faata achi ture, obboloota Yohaannis faata achi ture, obboloota nama sadii achi ture. Kun ilma kooti isa dhagaa. Geeddaramsa guddaatu tulluu sana irratti ta'e. Waaqayyo ulfina Yesuus Kiristoosin mul'isuu fi samii bane. Bifa bareeddaan itti mul'ate. Bifa ulfinaan itti mul'ate. Kun ilma kooti kan isa dhaga'u jiraata jedheeti sagalee gararraa irratti dubbate. Bartoonni dadhabaa jiru rafaa jiru. Wal jedhanii gaafa laalan sagalee dhaga'anii gadi gombifaman. Waaqayyo yeroo dubbatu qilleensa sodaachisa. Harka kee ol kaasee harkaan sii qaba. Waaqayyo dubbatee naannoo kee irraa diina kee sodaachisa. Galaana irratti Museen maqaa Waaqayyoon dubbatee galaanni hirame. Maqaa Waaqayyoon dubbatee Museen dhagaa rukutee bishaan yaase. Maqaa Waaqayyoon dubbatee Museen dimbirqee waaqarraa karatee buddeen waaqarraa harcaase. Waaqayyo gaafa dubbatu lafarraa raafama, mukarraa raafama, qilleensarraa raafama, namarraa raafama. Gaafa Waaqayyo dubbatu wanti raafamne jechuudha. Waaqayyo tulluu Yerikoo akkasitti godhe maal godhe beektaa? Torbannaa'e. Torbarratti sagalee guddaa iyyaa'e. Malakata afuufaa'e. Fiingee ol kaasaa'e. Guyyaa torbaffaarratti Yerikoon hin diigamaa'e. Waaqayyoon dubbate taanaan qillasaan qabu. Keessa deebiin qabu. Si fayyinaan si fayyisa. Gooftaadhaan eegga akkas ta'e nutti tolee. Wanti kanaan dura sitti hin toliin irraa kaasee sin taatu. Waan sitti tolu Waaqayyo bara kee argama. Phexros akkas jedhee dubbate. Kottu gooftaa addanaan deemnee. Maaliif jennaan godoo sadii ijaarraati. Tokko Museen, tokko Eliyaasiif, tokko Hisiif in ijaarraayi. Ofiin ijaarran jenne siif ijaarraayi dhammale. Ofii ijaarran nan jenne warra ergaa dhufaniif ijaarraayi dhammale. Hinnoolii dhufu siif haa eebbisu maqaa Yesuusiin. Gaafa sagalee wal keessa achi fiigee haasa'amuuf dubbatamuu jalqabu maal godhe hadda isaanii lafa dha'anii gombifamanii sodaatanii. Yesuus akkas jedhe isaanitti dhiyaate. Maaliif sodaattu? Hin sodaatinaa. Si wajjin humna Waaqayyoo jira. Si wajjin akka hojjetu jira. Si wajjin fayyina Waaqayyoo jira. Si wajjin irree waaqotaa jira. Ameen nama jedhee mataa maqaa Yesuusiin. Harka isaanii qabee gaafa ol isaan qabu as ilaallaan Eliyaasin jiru. As ilaallaan Museen jiru. As ilaallaan waan biraan jiru. Yesuus duwwaa ta'a. Yesuus duwwaa argan malee nama tokko nagarre jedha. Dhaloonni Yesuusin argan tokkoleen waan tokko sinitti mu barbaadu. Himidda bishaan godhanii kee adeemu. Waaqayyo akkasiin jedhe naa wajjin taatee naa abidda bishaan gootee kee adeemtaa'e. Daani'eel boqonnaa 3 Waaqayyotu wajjin jira. Waaqayyo waan wajjin jiruuf abiddatu bishaan isaanii ta'a. Inni kan biraan dukkana ifa godhanii lafa. Dhaloonni harkaan dukkanaa nuuf immoo dukkanatu ifa sii ta'a Yesuus duukaa jiraannaan. Dhaloonni kan dukkana yaaddaa jiraatu. Dukkana yaaddaa abdii kutatu. Dukkana yaaddaa humnatti dhabu. Dukkana yaaddaa garatti deeman dhabu. Warri Waaqayyoon qaban na dhaggeeffatu dukkanatu ifa isaanii ta'a.
dukkanannatti dhufa jedhanii wacan kaasan dukkana mana keerraareera. Wacan jedhame duruusaa hojjetatu amma maaliif amma gaafa bishaan badiisaa biyya lafaarra dhufu gaafa waaqayyoon bishaan badiisaa biyya lafaarratti gadhiisu nooyin akkasitti hin jedhe nooyin gatii dadhabbii keetii nyaattaa. Maal godhe waaqayyo bantii waaqa banee bokka gadhiise beddee lafa uree bishaan gadhiise. Bishaan badiisaa gaafa biyya lafaarratti dhufu inni nyaatus inni sirbus inni nyaatus inni caffarus inni mana fuudhis inni mana ciis inni mana shiishaas inni maalis bishaan badiisaa fuudhee ba'e. Kan biraan jeerga mootaa boqonnaa torbaa 54 du'a jireenyatti laa warri kam warri waaqayyoon argan du'an sodaatinaa kiristaanaa du'a kee jireenya jira. Jireenyi du'a keessa darbee jiraatu siif haa ta'u jedhaera. Du'a kee du'an argina du'a kee jireenya argina. Hafuura qulqulluudhaan guutamee du'a bishaan godhee darba. Du'a jireenya godhee ilaala. Namni amantanamee. Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutame. Utuu ijaarraan buqqifatii waaqa keessas ol ilaale. Fira waaqayyoo Yesuusin mirga waaqayyoo dhaabatee argee. Hogoota hafuura goofradhu waan gochaa hin beekanii. Dhagaan akka rukutaa hin beeku. Garuu dhagaan dhaamaa jira. Lolamaa jira. Rukutamaa jira. Du'atti kennamaa jira. Du'atti darbaa jira. Lubbuusaa kennaa jira. Garuu hin beeku akka dhagaan rukutaa hin beeku. Eewu dargaan Yesuusin mirga waaqayyoo abbaa. Argitan waan lamaa isin rakkisu waan lamaa isin dhibbisu harka kee ol kaasii harka fudhadhu sirraa tiigeera humna qabarraa si godhu sirraa dheera Yesuusin hafuura qulqulluudhaan guutame gara mirga waaqayyoo otoo anasii ta'e isa dhagaa nuti guurutti dhagaa guuran immoo deemu isa nu ajjeesu dhufu ajjeesu isa nu dha'uu dhufu dha'uuti inni garuu jilbeenfatee hafuura qulqulluudhaan guutame bantii waaqaa keessatti Yesuus Kiristoosin mirga waaqayyoo abbaatti dha. Ano jechaa jiran hin beekan jedhe akkana dhaaya akkana hamaa jirus hin beekun. Maal argaa jira hafuura qulqulluudhaan Yesuusin mirga waaqayyoo abbaatti dha. Inni kan biraan du'a jireenyaatti eeggala kaanii booddee jibba jaalalatti ilaalu. Maatewoosin boqonnaa 5 nama si adii nama si loleeloo nama sirratti kee irratti kaa'u nama si dhiibuu እንደዚህ አይደለም ወንጌል ያዛችሁት ታናና ከነምን ወንድ ባርባችሁስ ጅብ ቻላለ ወሬላና አሜን ድሬኛ ራት ሲጅቡ ደንዳና ቁርፍና ራት ሲጅቡ ደንዳና ጉዳይ ራት ሲጅቡ ደንዳና ቢያዳ ባረክ ማሲራት ዳሪራት ሱቂራት ማኪናራት ዋንቀም ራት ጅባቡ ደንደስ ጋሩ ጅብ በከሰደ ወርተ ቻላለ ይሆናል ኢየሱስ ይናርግ Amen. Anaaf jedhanii namoonni yommuu sin arrabsan yommuu sin ari'atan sobaan waan hamaa hundumaa yommuu sin irratti dubbatanis gammadaa jedha. Maqaa Yesuusin dibatti gammachuu sin irratti lafaadha. Yohaannisiin boqonnaa 15:18 Utuu kan biyya lafaa taatee biyya lafaa si jaallata ture yoo Yesuus. Natummoo biyya lafaa kiyaa isin booda kanaaf immoo biyya lafaa isin jibbaa'e. Biyya lafaatti buufachuun gatii hin qabu lubbuu ofiitti horrisan. Inni kan biraan hayyatamuu barbaadamu godhanii lakkaa'u abboota birrii boqonnaa 11 barbaadaan needubbin asiin yooftaa manaa baasan rakkinni mo'achiin ol gala harka kee ol kaasi dhiibbaa geggeessi jiraadhu bara kana haleluuyaa waaqayyo ameen fidii harka kee ammayyuu dibatan dhufaayedha dhiibbaa geggeessi jiraadhu bara kana dhaloota dhiibbaa geggeessanii jiraatan waaqayyo gara gaaraaf tolbaas. Hinkan dulfin waan tokko biraan alankam obboloon nariyatanii manaa gaafa gabbaasan gaafa manaa gabba'u rakkinni manatti ol gala inni gadi ba'uuf rakkinni ol galuun tokkicha si'a tokko gaafa hafuurri qulqulluun manaa gadi ba'u rakkinni ol gala gaafa hafuurri qulqulluun mana keessa jiru garuu rakkinni gadi ba'a akkasittiin jedhee namichi hangafni dhibbaasun Yesuus jedheenan ani akka nama of jalaa qabu hin beektaa isa tokkoon achi dhaqin jedhaa inni dhaqaa isa tokkoon as kottu yoo jedhe inni faayi. Namni nana bomam ne jiru ena garuu rakkina nana jedhamne nana bomam ne tokko ka'ee kotti galee na jee kaayiraay inni waan sagaleen kee ol te mana baay'ee harka kee ol kaase rakkina mana kee keessa Yesuus galee abaasu jedhaa natti tolaa jirtu waan mana isinii godhuun na baay'ee ati edena ani yoo mana koo galte hin ta'e annama cubbamaa gada namaadhaa yakkamaadhaa garuu ena
yoo sagalee kennu waan gidemo namichi mana na rakkitu kun hin fayyaa naan kon fayyaa Yesuus akka jedhe dhaabate amantii mana ga'oon gonkumaa Israa'el keessatti nagarre namichi dheedan amantiin keessa baay'iseera mana kee keessaas inni deemfasino inni mana gaasino inni fayyasino inni amantiisino inni abdiisino mana beesiyaa yeroo rakkina keessatti maaliif na barbaade naan furmaata barbaade ma in barbaadam taa'edhaani amma dinattutti kolfiin ni qabu amma dinattutti haalli deebi'u deebiin hin argamu abee yeroo rakkina keessatti immoo maaliif na barbaacha dhuftanii jedhe yoo ta'e mana keetiif afura qulqulluu furmaati yeroo rakkina keessatti maaliif na barbaacha dhuftanii jedhe rakkinaaf kaa'amte kaa galanni saafato isaluma iyyaattaan horisa qaban Maatiyoosi boqonnaa jaala koofere deemishan anaafis ani sirriittanima waa'ee jireenya keessaniif waan nyaataniif waan dhugdaniif yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif iyyaateera inni sunis inni kunis gama waan ni jennaan himaa